Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amiin. Mooraa kana keessaa kan hin taane hoolota biraa nan qaba. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleettii dubroo maalamii, maqaan ishii, ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii, toloonni wareegamtoonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti yeroo darbee barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 32ffaa keessatti 31ffaa keessatti dhimma waa'ee finoota tsirqii kaasnee waan nutti mul'ate, hafuurri qulqulluu waan nutti mul'ise, gara fuulduraatti sodaa mana kiristaanaa keenyaaf kaasnee viidiyoo kutaa 31ffaa keessatti seera malee, heera malee kan deeman, sirna malee kan deeman itti dheekkamaa jedhee Tasalonqee 1:5-4 akkuma dubbate, dhimmi kun seera mana kiristaanaa eegsisuun, seera mana kiristaanaa akka eegamu gochuun ga'ee amantoota hundumaati jecha. Egaa inni kaan hin mormaa, inni kaan hin deeggaraa, inni kaan hin balaaleffataa, inni kaan qarshii kennamee fi kanaaf dubbata miidiyaatti ba'ee, inni kaan immoo dhugaatti isa qabee dhugaadhaaf dubbata. Barri amma keessa jirru kuni bara baay'ee rakkisaa fi bara baay'ee ulfaataadha. Dhugaan kallattii garaa garaatiin bara keessatti ukkaafamtu. Baratti dhugaan hin dubbatamne, dhugaan hin haasa'amne. Baratti dhugaan awwaalamee sobni dagaagee deddeebi'aa jirru keessa jirra jecha. Kanaaf egaa qulqullichi Yohaannis, wangeela Yohaannis boqonnaa 10:16 gubbaa irratti dallaa kana keessa kan hin taane hoolota biraa nan qaba, isaanis immoo fiduu narra jira, sagalee koos ni dhaga'u, tiksee tokkos ta'uu jedha. Sagalee koos hin dhaga'u, tiksee tokko ta'u yookiin immoo hoomaa tokko ta'uu jedha. Hoomaa tokko ta'uu jedha. Kana jechuun warreen hin amanne, warreen hin amanne bakkeewwan garaa garaatti argaman, yeeyyiidhaafis hirbaata ta'an, isaan fideetan hoolota tokko yookiin immoo hoomaa tokko taasisa, aandi mangaa adargaachawaallee jedha. Nutu garuu hojiin keenya maal fakkaata? Kiristaanota yaadaati, adeemsa rakkina hanqina waaqeffannooti, dogongora namoota tokko tokkootiin bananii jiran deebisuudhaaf hojjechaa jirraa hoo jennee gaafa laallu, amma gaa tiksee taanee kennamneeti imaanaan eeguu utoo nu harka jiru dabarsinee yeeyyitti gurguranne jechaadha. Kiristoos garuu warra as jiran, mooraa isaa keessa jiranis, mooraa isaa alas warra jiranis iddoo biraatiin nan qaba, walitti dabalee tokko taasisaa jedha malee gargar hin bittinneessa, adda hin facaasaan jiru. Mee abbooliin keenya maal hojjechaa jiru? Mana kiristaanaa akkamitti eegaa jiru? Seera mana kiristaanaa akkamitti eegsisaa jiru? Abboolii keenya maaltu dhiphisaa jira? Dhuguma waa'ee baduu hoolotaati? Waa'ee diigamuu mana kiristaanaati? Waa'ee cabuu seera Waaqayyooti?
Kanaaf namni dhiphatu jira jedhee gaafa yaadu anaatiif gaaffii guddaa keessa kootti uumamaatiiwwan Waaqayyo. Maaliif hoo jettanii yeroon ishii yeroo faayidaa, yeroo itti waa argatan, yeroo itti galii sassaabbatan, kabaja foonii, fooniin duroomu, qabeenya walitti kuufachuu, beekamtii argachuu, gamoo ijaarrachuu, konkolaataa bitachuutu abboolii keenya biratti mul'achaa jira. Abboolii keenya dhiphisaa kan jiru kutaa lallaba gaarii biyya lallabaas jedhu qabachuu, lafa mindaan gaarii kaffalamu, lafatti VAT, lafatti gamoo ijaaran filachuu, wal loluu, aangoodha. Biyya kanatu bulchaa, biyya kanatu deema, Ameerikaanatu deema, Jarmanatu deema, Dubaayinatu deema irratti wal loluu. Waa'ee lubbuu hoolota kanaa garuu guyyaa tokko nam tokko iyyuu hoolota badanii jiran tokko gochuudha. Walitti qabuudha. Barsiisuudha. Qaamni tokko illee hojjechaa jiru hin jiru. Dhimma Firoon Sirqiitti gaafa deebinu durumayyuu namni abbaa dhaabbataa Firoon Sirqii kun nama Taaddisoo keessa turedha. Hin deebi'a rakkoo hin qabu. Dhawaata sirraa rakkoo hin qabu. Kaan isaanii akka hin dubbanne birriin afaan isaanii qabeera. Faayidaan afaan isaanii qabeera. Kennaan isaanii kenname afaan isaanii qabeera. Warri gadi immoo yoo dubbatan maal jedhama? Lakki faaruun kun sirrii miti, lalamni kun sirrii miti. Seera mana kiristaanaatti walitti bu'aa jira. Wanti isaa gara sirbaatti deemaa jira, gara daansii shubbisa biyya lafaatti deemaa jira. Seera ala ba'aa jira. Jedhamee gaafa haasaamu doofaa yookiin nama homaa hin beekne wallaalaa godhanii nama lakkaa'u. Inni biraan immoo akka kiristaana tokkotti waa'ee kiristaanummaa koo waa'ee mana kiristaanaaf kiristaanotaa dubbachuu otoo irra jiru አንተ ምን አገባ? አንተ ከምን ቤት ነህ? ምን ስልጣን አለ? አንተን ማን ሾመ? jedhu gaa jarri keenya. Manni kiristaana gaafa isheen diigamtu kun dhimma caalaa burburaa dhimma gammachuuf abbaa ta'ee miti. Dhimmi mana kiristaanaa sirni mana kiristaanaa hunduma ilaallata. Seerri mana kiristaanaa cabuu hin qabu. Waa biraa irratti immoo nuti goboziidha yookiin immoo cimaadha dafnee waan ta'e gaafa kaatu ishee dhabnee sirreessuuf lakkoofsa tokko waan akkasii kan akka laalle dhugaa akka ragaan baane dhugaa akka dubbanne dhugaa akka haasofne ija keenya wanti haguuge maalidha? Faayidaadha moo? Dhibaa'ummaadha moo? Nangalchuudha moo? Dhimmi ta'aa jiru sirriidha moo? Maalidha? Qaamni kun mana kiristaanaa deeggaruu danda'a. Gadaamaatii adbaaraatii garaagaraatiif birrii kennuu danda'a. Abbooliidhaaf konkolaataa bituu danda'a. Qabeenya kennuu danda'a. Inni waa biraadha. Faayidaa fi tajaajila mana kiristaanaa akka seenaa ijoollee Eelii macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 irratti Eeliin mana kiristaanaa tajaajila lubadha. Ijoolleen isaa minaamin ta'e yookiin immoo homaa maayii kan hin baasne turanii jedha. Mana Waaqayyoo keessatti aarsaa dhiyaatu fudhachuu darbee hanga sagaagaluu gocha Waaqayyoo hin jaalanne mana qulqullummaa keessatti raawwachaa turani. Saamu'eel garuu Waaqayyoo isa kaasee gochaan ijoollee isaa kun sirrii akka hin taane, raawwiin ijoollee isaa kun dogongora akka ta'e abbaatti yoo himamuyyuu abbaan dhaga'ee lakki ijoollee koo dhiisaa, Waaqayyoon ni dheekkama, Waaqayyoon ni ori'a jechuurraa callisee ilaale. Booji'amuu taabota Tsiyoonii fi du'u ijoollee Eelii Afdiinii fi Fiinaas sababa guddaa kan ta'e otoo abbaan dhorkee dhiisaa ijoollee koo gaarii miti, Waaqayyoon hin gaddisiisinaa, Waaqayyoon itti gaddatoo jedhee dhorkee raate kun hunduu jiru. Har'as
abbooliin keenya mana kiristaanaa dhimmisaa kallattiidhaanis al kallattiidhaanis kan isaan laallatu gara kallattiitti fidu kallattii qabsiisu sirreessu otoo isaan irra jiru kana darbanii maaliif akka isaan callisu maaliif akka isaan callisuu filatan anaaf baay'isee naagalaan jiru. Ammas akkuma beekamu warri faayidaan bitaman warri qarshiin bitaman dhimma irratti yaada garaagaraa kennuu danda'u. Isinis yaada keessan kennaa. Wanti argaa jirru faaruun argaa jirru sochiin argaa jirru sagaleen meeshaan argaa jirru baandii sirbaa malee waltajjii sirbaa malee bakka bashannanaa malee lafa waaqeffannoo lafa waaqayyotti galateeffatamu waan fakkaachaa hin jirreetii fi viidiyoo kan akkan waraabu ta'ee tan jira. Maarreegaa akkuma koo yaanni kun nu galcha nu ilaallata seerri mana kiristaanaa cabuu hin qabu eegamuu qaba diigamuu hin qabu jettanii warreen dhiphattan akkuma koo yaada kanatti yaada gaarii yaada qajeelaa kennuu dandeessu. Akkuma beekamu miidiyaa kana doogimaa tuubii akka seeraa fi heera mana kiristaanaatti qophaa'ee barnoota isin bira gahaa jiru kana warreen miseensa hin taane sabiskiraayibii gootanii sheerii gootanii yeroo hundumaa barnoota haaraa kan kanaaf kan kana fakkaatu gaafa gadhiisu akka isin bira qaqqabuudhaatii fi notifikeeshinii oolirra gootanii miidiyaa kana waliif dabarsitanii miidiyaa kana hojii guddaa hojii afuraa akkatti hojjennuudhaafi kana caala tajaajila bal'aa akkatti laannuudhaafi nu cina akkasiin dhaabbattanii isin beeksisaa. Miidiyaan kun erga banamee oolee bubbuleera bara hedduu ta'eera waan biraa hafee ofillee danda'uu qaba. Kana yeroo hundumaa dubbanna nu jajjabeessa nu cina dhaabadhaa waliin taanee jireenya bara baraa kan itti argannu sagalee isaa dhaganyee nama gara jireenyaatti akka finnu waan namaarraa akka deebisnu karaa qajeelummaa akka walitti agarsiisnu asumaatiin isin kadhadhaa. Har'aatiif barnoonni keenya kutaa 32 kanumaatiin kan goolabame yoo ta'u kutaan itti aanu waan nageenya irraa yaada nuu barraa fi barreeffame irraa gaaffii gaafatamne irraa kaasnee barnoota biraatiin wal agarraa. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Biyya keenyaaf nagaa walii keenyaaf jaalalaa fi tokkummaa cimina amantaa nuuf haa kennu. Nu haa turu. Nagaatti turaa.